Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoo. Ameen. Bagaa torbee ja'affaa Sooma Guddichaa nagaadhaan geessan. Torbeen ja'affaan Sooma Guddichaa Tajaajilaa Amanamaa yookaan immoo Gebriher jedhamuudhaan beekama. Gebriher jechuun tajaajilaa amanamaadha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma wangeela qulqulluu irratti barreeffamee argannu wangeela qulqulluu Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 14 irraa jalqabee hanga 30tti kan jiru irratti fakkeenya makliitiiwwaniitiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee tajaajilaa amanamaa kanatti barsiiseera. Egaa nutis immoo waa'ee torbee kanaatiin wal qabsiisee daqiiqaa muraasaaf kan wajjin ilaallu ta'a. Waaqayyo gooftaan keenya gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barumsa keenyas waan xiqqoo irratti amanamuu kan jedhu ta'a. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 21 akkasumas 23 irratti dubbii sagalee Waaqayyoo argamudha. Egaa wangeela kana irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee fakkeenya makliitiiwwaniitiin waa'ee kennaa keenya akkasumas immoo kennaa keenya amanamnee tajaajilaa amanamaa ta'uun akka nurra jiraatu gatii tajaajilaa amanamaan argatuu fi akkasumas immoo abaarsa yookaan immoo adabbii tajaajilaa amanamaa hin taane kan kennaa isaatiin hin jiraannes immoo adaba inni argatus kan ittiin barsiisedha. Kanaaf gooftaan keenya kaayyoon barumsa kanaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bifa nu barsiiseen akkuma qulqullichi Phaawulos ergaa isaa warra Qorontosiif barreesse tokkoffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti kennaan garaagaraa afurri garuu tokkodha akka jedhe Waaqayyo gooftaan keenyas kennaa garaagaraa nuuf laatee hundumti keenya iyyuu kennaa keenyan immoo akka tajaajillu akkuma tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti kennaa isiniif kennameen tajaajila akka jedhe hundumti keenya iyyuu kennaa keenya beeknee kennaa nuuf kennameen tajaajillee tajaajilaa amanamaa akka ta'u nurra jiraatu hubachiisudha. Darbees immoo namni tajaajilaa amanamaa ta'uudhaaf hin hojjenne immoo Waaqayyo irraa komannaan isarra ga'uu fi akkasumas immoo adabni isarra ga'us immoo kan akkamii akka inni ta'e hubachiisuu ilaala. Kanaafis immoo waan xiqqoo irratti amanamuu mata duree jettu kana keessatti nuti waan xiqqoo nuuf kenname irratti yoo amanamne Waaqayyo irraa kennaa nuti argannu kennaa guddaa akka inni ta'ee fi kennaa keenya jiraachuun immoo Waaqayyo irraa kennaa isa olitti akka nu dabarsuu fi jireenya bara baraa kan nuuf laatu ta'uusaa hubachiisuu ilaala. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela qulqulluu kanarraa akkuma dubbisnutti gooftaan keenya akkas jedhee fakkeenyaan dubbateera. Egaa akka nama karaa deemu tajaajiltoota isaa waamee irraa akka buufataniif akka nama maallaqa isaa kenneef akkasuma ni ta'aatii. Tokkoon isaaniif akka dandeettii isaanitti isa tokkoof 5, isa tokkoof 2, isa tokkoof 1 kennee yeruma sana deemeedha. Egaa gooftaan akka nama karaa deemutti tajaajiltoota isaa ofitti waameetu akka humna isaanitti kennaa isaaniif kennuu jaalate. Egaa akka humna isaanitti jedha isa tokkoof 5, isa tokkoof 2, isa tokkoof immoo 1 kennee yeruma sana gara biyya fagootti ni deemeedha. Gooftaan kennaa kana kennuufinsaa akka ittiin daldalanii akka ittiin buufataniifidha. Ba'anii bu'anii dhamaaniitoo bu'aa akka ittiin argataniif kennaa kana isaaniif kennee deeme. Inni 5 fudhate suni deemee daldalee makliitii biraa 5 buufate. Akkasumas inni makliitii 2 fudhates makliitii biraa 2 buufate. Inni makliitii 1 fudhate garuu dhaqee boolla qotee warqee gooftaa ni awwaaleedha. Egaa namoonni makliitii garaagaraa fudhatan 3 kun inni 5 suni bu'ee ba'ee daldaleetoo 5 akka inni buufate walitti 10 akka inni godhatee fi inni 2 sunis immoo bu'ee ba'ee daldaleetoo 2 kan ture sana gara 4tti akka inni guddise dachaadhaan akka inni dabalee nutti dubbata. Inni 3ffaan sun garuu warqee gooftaa akka inni awwaale nutti hima jechaadha. Egaa gooftaan akka deemetti nafuutii ni deebi'a. Yeroo deebuu sanittis immoo yeroo dheeraa booddees gooftaan hojjettoota sana deebi'ee isaan inni to'atee jedha. Inni makliitii 5 fudhate dhiyaatee kunoo makliitii 5 naaf kennitee turte. Anis kunoo makliitii biraa 5 buufadheera jedhee makliitii 5 galcheedha. Gooftaanis
Gooftaan isaa immoo ba'eessa. Si yaa tajaajilaa amanamaa, ati waan xinnoodhaan kan amanamte waan taateef baay'ee irratti sin muudaa gara gammachuu gooftaa keetti gali isaan jedheedha. Amma immoo inni lamaa sun dhiyaate. Inni makliitii lama fudhatee ture immoo dhufee maaloo makliitii lama naaf kennitee hin turre kunoo makliitii lama buufadheera jedhe. Gooftaan isaas immoo ba'eessaa yaa tajaajilaa gaarii fi amanamaan nana, ati waan xinnoo irratti waan amanamteef waan guddaa irratti sin muudaa gara gammachuu gooftaa keetti gali jedheenidha. Egaa namoonni lamaan kun bu'aa buufataniiru, ergamatti kenname bakkaan ga'aniiru waan ta'eef galateeffannaan gooftaa isaan irraa isaaniif dhiyaateera. Innis maal kan jedhudha? Ba'eessaa yaa tajaajilaa gaarii fi amanamaan nana, ati waan xinnoo irratti waan amanamteef waan guddaa irratti sin muudaa gara gammachuu gooftaa keetti galii kan jedhu ture. Inni sadaffaan inni warqee gooftaa isaa awwaalessu yeroo dhiyaatutti immoo akkas ta'e. Inni makliitii tokko irraa fudhatee tures dhufee akkas jedheen, maaloo ati bakka hin facaasnee kan haamtu, bakka hin bittinneessinees kan walitti qabdu. Nama gara jabeessa akka taate nan beeka. Waan ansi sodaadheef deemee makliitii kee lafa keessa awwaale. Egaa makliitiin kee kunooti. Gooftaan isaas deebisee akkas jedheen, ati yaa hojjetaa hamaa fi dhibaan nana, iddoon ittiin facaasinii akka hin galfadhu, iddoo ittiin bittinneessinii akka walitti qabadhu. Nama hamaa ta'uu koo ni beektayii? Qarshii koo warra jijjiiranitti kennuun siif ni mala ture. Anis mataa kootiin dhufeen qarshii koo bu'aa isaa waliin fudhadhan ture. Warra achi dhaabbatanis akkana jedheen, qarshii kana isa harkaa fuudhatii isa qarshii 10 qabuuf kennaafi, kan qabu hundumaaf ni kennuufiti itti dabaluufis, kan hin qabneef garuu isuma qabu sana irraa ni fudhatu. Hojjetaa isa hamaa garuu boo'ichaa fi ilkaan qaruun bakka jirutti dukkana gara ala jirutti baasaa jedha. Waa'ee sagalee kanaatiif maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Egaa gooftaan tajaajiltoota isaa waamee makliitii akka humna isaanitti 1,500, 1,200, 1,1 kennee akkasumas immoo eega isaaniif kennee booda gara biyya fagoo deemeedha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan dubbachaatii kan ittiin nu barsiisaa jiru gooftaa kan jedhame isuma mataasaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Makliitii kan jedhames immoo Waaqayyoon gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama hundumaadhaaf iyyuu kennaa garaagaraa akkuma qulqullichi Phaawulos dubbatee kennaan garaagaraa afurri garuu tokko jedhee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti akkuma nuuf dubbate gooftaan keenya akka humna keenyatti kennaa garaagaraa nuuf kennuusaa kan ibsudha. Egaa kennaa garaagaraa nuuf kennee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti deddeebi'ee eega nu barsee boodatti dubbii fayyinaa keenya eega nuuf xumuree boodatti hundumaa nutti agarsiisee dubbii fayyinaa keenya xumuree gara samiitti ol ba'eera. Biyya fagoo kan jedhamee gara samiitti ba'uu isaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo gara samiitti ba'u kanattis immoo nama hundumaadhaaf akka malutti hundumaayyuu gabrummaa inni itti kufe keessaa kaasee bilisummaa nuuf labsee du'a keessaa gara jireenyatti nu ceesisee gara biyya fagoo kan jedhamee gara samiitti ol ba'uu isaa kan ibsudha jedhu abbootiin keenya. Egaa kun ta'e boodatti gooftaan deebi'ee dhufuunsaa yookaan immoo deebi'ee dhufee hojjettoota isaa to'achuunsaa immoo gooftaan keenya fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti ergamaan Waaqayyoo namoota Galiilaa yookaan immoo warra gooftaan keenya yeroo gara samiitti ol ba'u isa samiitti ol ilaalaa turan sanaan gooftaan akkuma amma yeroo osoo ilaaltanii gara samiitti ol ba'e akkasuma deebi'ee ni dhufa jedhamee akka barreeffame gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo deebi'ee lammaffaa dhufuusaa yeroo inni dhufu sanattis immoo akkuma qulqullichi Daawit isaaf dubbatee gooftaan ifaan ni dhufa hin callisu si abdis fuula isaa duratti boba'a jedhee akka dubbate waaqummaa isaatiin akka inni dhufu akkasumas immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti dafee nan dhufa tokkoon isaaniifis gatii isaanii kennuuf gatiin isaanii harka koorra jira akka inni jedhe hundumaadhaaf gatii isaanii laachuudhaaf hundumaadhaaf akka hojii isaaniitti kanfaluudhaaf Waaqayyoon deebi'ee akka inni dhufu ni dubbata jechaadha. Egaa deebi'ee yeroo dhufu sanattis immoo tokkoon keenya akka humna keenyatti kennaa nuuf kenne sanaan ittiin buufanne irraa hin buufanne kan jedhu gaaffii nu gaafachuusaa akkasumas gaarii kan hojjete
ittiin buusee ba'ee bu'ee akkasumas immoo ittiin daldalee bu'aa barbaadamu sana kan buuse sana jecha galateeffannaa isaatiin isin ijoolleen abbaa koo addunyaa kun osoo hin uumamin duratti gara mootummaa isiniif qophooftetti galaa jecha galateeffannaa jedhu kan dubbatuu fi warreen immoo osoo ittiin hin buufatiin hafan amantaa isaanii irraanfatanii jireenya kiristaanummaa isaanii dagatanii waaqayyoo adda ba'anii cubbuudhaa fi gidiraa biyya lafaatiin qabamanii waaqayyoo kan gaddisiisan kan gaabbidhaan hin jiraanne deemsanii waaqayyoo wajjin kan hin taasisne irratti immoo murtoon akka namicha kana irratti murteeffame sun isaan irra akka inni jiru kan ittiin nu hubachiisuu barbaadedha. Egaa makliitii kan jedhame kennaadha. Kennaan kunis immoo ijoollee waaqayyoo hundumaadhaaf iyyuu kennameera. Dhiironni guyyaa 40tti akkasumas dubartoonni guyyaa 80tti yeroo cuuphaman bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa dhalachuudhaan ijoollee waaqayyoo gaafa ta'an kennaa hafuura qulqulluu argataniiru. Kennaan hafuura qulqulluu kun guddachaa kan deemudha. Kennaan hafuura qulqulluu kun akka dandeettii keenyatti kan nuuf laatamedha. Isa nuuf laatame kanaan immoo ittiin baanee buunee akkasumas immoo ittiin daldallee buufachuun akka nurra jiraatutti sanaa akka gochuu dandeenyutti waaqayyoon kennaa isaa nuuf kenneera jechaadha. Kanaaf namni kennaa fudhanne hin jiru. Namni kennaan waaqayyoo irraa isaaf hin laatamne hin jiru jechaadha. Waaqayyo hunduma keenyaaf kennaa isaa nuuf laateera maqaan isaa kan ulfaatii fi kan galatoomi nuuf haa ta'u. Waa'ee kennaa kanaatis immoo yeroo dubbatu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti kennaan garaagaraa hafuurri garuu tokkichaa jedhe. Egaa kennaan garaagaraa akka inni jiruu fi hafuurri kennaa san kennu immoo hafuura tokkichaa akka inni ta'e innis hafuura waaqayyo akka inni ta'e dubbata jechaadha. Kanaaf kennaa nuuf kenname sanaan immoo ittiin buufachuun akka nurra jiraatu dubbata jechaadha. Kanaaf kennaan garaagaraa ta'uusas immoo qulqullichi Phaawulos immoo yeroo barreessu ergaa isaa saba Roomeetiif ergee boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irraa jalqabee akkas jedha. Kan tajaajiluu isaatti haa cimu. Kan barsiisus barsiisuu isaatti haa cimu. Kan gorsus gorsuu isaatti haa cimu. Inni kennu arjummaadhaan haa kennu. Inni gaggeessus dhimmee haa gaggeessu. Inni namaaf kennus gammachuudhaan haa kennu jedhe. Egaa asirratti inni tajaajiluu isaatti haa cimu jedhe. Kan barsiisus barsiisummaa isaatti haa cimu. Kan gorsus gorsuu isaatti haa cimu. Inni kennus arjummaadhaan haa kennu. Inni gaggeessus dhimmee haa gaggeessu. Inni namaaf kennus gammachuudhaan haa kennu jedhe. Nama hundumaadhaaf iyyuu kennaan kenname kennaa garaagaraa ta'uu danda'a. Kaaniif kennaan barsiisuu, kaaniif kennaan faarfachuu, kaaniif immoo kennaan ta'anii barachuu, kaaniif immoo kennaan gorsuu, kaaniif immoo kennaan arjummaadhaan kennuu, kennaan gaggeessummaa kan kennameef jira. Akkasumas kennaan namaaf kennuu kan kennameef jira. Kana hundumaa gammachuudhaan raawwachuun akka irra jiraatu hundumti keenya immoo tajaajilatti haa jabaannu, haa cimnu jechuudhaan dubbate jechaadha. Kanaaf hundumtuu akka kennaa keenyatti kennaa keenya beeknee ittiin jiraachuudhaan akka humna keenyatti waan nuuf laateef akka humna keenyatti waan nuuf laatame kanaan immoo ittiin cimnee bu'aa ittiin buufachuun akka nurra jiraatu hunduma keenya iyyuu dubbiin sagalee waaqayyoo nu gorsa jechaadha. Egaa makliitiiwwan kunii gooftaan iddoo saditti qoodee haala garaa ittiin barsiiseera. Abbootiin keenya hayyoonni mana kiristaanaa dubbiin makliitii kanaan wal qabate kuni maal akka isaan ta'an hiikaan dimtaa yookaan immoo tokkummaa irratti hiikanii nuuf kaaniiru jechaadha. Egaa inni abbaan 5 inni abbaa 2 akkasumas inni abbaa 1 maal akka inni ta'e hayyoonni mana kiristaanaa abbootiin keenya hiika tokkummaa irratti bifa nuuf kaaniin gabaabsinee kan ilaallu ta'a. Egaa hiika tokkoffaa irratti abbaan 5 yookaan immoo abbaan makliitii 5 fudhate suni nama barumsa sirriitti baratee kan barate sanaan immoo ittiin barsiisee gorsee nama akkasaa kan baasedha. Nama akkasaa. Egaan manni kiristaanaa keenya barumsa isheen barsiisti. Manni kiristaanaa keenya barumsa isheen barsiise sana baratee kan barate sana qabatee taa'aa osoo hin taane kan barate sanaan immoo bu'aa buufachuutti sarara jiraata waan ta'eef innis ittiin barsiisee ittiin gorsee nama akkasaa namni baasee inni suni abbaa makliitii 5 kanaaf fakkeeffamaa jedha. Lammaffaa irratti abbaan 2 sunis immoo barumsa gonka baratee gorsee barsiisee ofiisaa fakkeessee kan baasedha. Inni tokkoffaanii fi inni lammaffaa irra jiran kan abbaa 5 fi abbaan 2 kuni namoota barumsa hafuurawaa sirriitti baratanii ittiin gorsanii ittiin barsiisanii nama akka isaanii kan bakka buusanii fakkeeffamu jechaadha. Egaa isaan kuni abbootii keenya qulqulloota keessaa fakkeenya fudhannee yoo ilaalle qulqulluun Phexros Qalamanxoos baasuusaa
Akkasumas immoo qulqullichi Phaawulos immoo mucaasaa hafuuraa Xiimotewos baasuunsaa kan akkasii warreen baasan kanaan har'as duuka bu'oota ijoollee hafuurawaa horachaa kan deeman hayyoota mana kiristaanaa hundumaayyuu kan bakka bu'uudha jedheen barsiisaa jira. Inni lammaffaa irratti jiru immoo abbaa tokkooti. Abbaa tokkoo kan jedhame kun immoo baratee osoo hin barsiisin kan hafeedha jedhu. Baratee osoo hin barsiisin. Duuka buutonni gooftaa baratanii gooftarraa miila isaa jala ta'anii isarraa baratanii kan baratan sanaan immoo addunyaa kana akka qircaatti qoodatanii naannawanii dubbii sagalee waaqayyoo addunyaa kana waliin ga'aniiru. Soogidda dubbii waaqayyootiin addunyaa kana waliin ga'anii jireenya kiristaanummaa akkasumas immoo waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf ijoollee waaqayyo hundumaa gara kiristoositti fidaniiru. Kanaaf duuka bu'oonni 11 isaanii nama baratee bu'aa buuse sanaan fakkeeffamu jechaadha. Inni sadaffaan yookaan immoo abbaan tokko kun immoo kan baratee osoo ittiin hin barsiisin hafeedha. Kunis Yihuudaadhaan fakkeeffamaa jedhu. Egaa Yihuudaan akkuma isaanii baratee ture booda irratti garuu kan barate sana kan hojiitti jijjiiree ittiin buufatu osoo hin taane gooftaa isaa dabarsee nama laatu ta'e. Akkuma namichi inni sadaffaan yookaan abbaan makliitii tokko suni gooftaa isaatiin ati bakka hin facaasne kan haamtu bakka hin bittinneessinees kan walitti qabdu gara jabeessa akka taate nan beekaa waan ani sodaadheef deemee makliitii kee lafa keessa awwaalee makliitiin kee kunuuta akka isaan jedhe sana inni sadaffaan kun immoo barsiisaa osoo hin kennin seera uumaatiin qorattanii akka hojjettan jettee kan namatti murteessitu. Garaa jabaata ta'uu kee nan beekatii mootonni abidda qara yookaan immoo seefiin itti agarsiisanii yoo nagansiisan shakkitoonni naan mormanii yoo deebina dhabsiisan jedhee sodaadhee laphee kiyyatti qabadheera sammuu kiyya keessattis qabadheera kan jedhee sanaaf fakkeeffamaa jedhu. Egaa namoonni tokko tokkos immoo baratanii kan baratan sanaan jiraachuu caalatti ittiin sodaatanii Oromootaa fi shakkitoota sodaatanii dubbii sagalee waaqayyoo baratan sana sammuu isaanii keessatti qabatanii laphee isaanii keessatti qabatanii qofa kan ittiin akkasuma ittiin jiraatan akka isaan jiranii fi inni abbaa tokkoo sun isaan kanaan akka inni fakkeeffamuu dubbata jechaadha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya garuu seera osoo hin kennin kan namatti murteessu osoo hin taane seera kennee abboommii isaa nuuf laatee akkasumas immoo nuti illee sanarra dabarree gidiraadhaa fi qorumsaaf yoo dabarsine of laanne iyyuu ofiisaatii nama ta'ee kan dhufee nu fayyiseedha. Seera tume sana ofiisaatii raawwatee akkasumas immoo seera sana jabeessee akka jireenya argannuuf deemsi keenya hundumtuu akka isaan qajeeluuf waan hundumaa nutti agarsiise fakkeenyummaa isaa nuuf dhiisee nuti akka raawwannu kan nuyi jedha malee gara jabeessa kan ta'e seera osoo nuuf laatiin kan nutti murteessu akka inni hin taane kan ittiin nu hubachiisudha jechaadha. Kanaaf immoo nuti immoo akka namoota lamaan ittiin buufatanii ta'u. Inni 5 godhee inni 2 godhee too gooftaa isaatiif dhiyeessa sana ittiin gochuun akka nurra jiraatu. Barumsa baranneen nuti illee ittiin barsiisnee namootaaf ifa ta'uun akkasumas immoo daandii waaqayyoo walitti agarsiisuun ittiin firii buusuun akka nurra jiraatu nutti himaa jechaadha. Egaa hiika lammaffaa irratti immoo abbaan 5 hangafoota phaaphaasotaan fakkeeffama. Innis immoo aangoon phaaphaasummaa keessatti hojii gurguddoo 5 kan isaan hojjetan akka inni ta'e. Sunis immoo Ambiroota Iid jedhaa yeroo abbootii muudaan harka irratti fe'u akkasumas immoo luba muuduu, daaqonii muuduu, cuuphuu fi qorrobsiisuun hojii isaanii kan ta'e akka inni ta'e. Akkasumas abbaan lamaa immoo lubaan fakkeeffama. Lubnis immoo aangoosaa yookaan immoo gaheensaa cuuphuu fi qorrobsiisuu akka inni ta'e. Abbaan tokko immoo daaqoniidhaan fakkeeffama. Daaqoniin immoo gaheensaa ergamuu akka inni ta'e nu hubachiisa jechaadha. Tokkos jedhanii immoo abbaan 5 amantaa, gammachuu, dhiifama, obsaa fi abdiidhaan kan fakkeeffamu ta'uusaa, abbaan 2 amantii fi gammachuudhaan kan fakkeeffamuu fi abbaan tokko immoo amantiidhaan kan fakkeeffamu ta'uusaa kan nu hubachiisudha jechaadha. Ammas tokkos jedhanii abbaan 5 sooressa goonka ta'e, abbaan 2 akka humna isaatti sooressa kan ta'e kun immoo giddugala kan ta'e jechuudha. Abbaan tokko immoo hiyyeessa kan ta'edha jedhaniitis immoo abbootiin keenya nuuf kaa'anidha jechaadha. Egaa nuti jireenya keenya keessatti waaqayyo irraa waan baay'ee fudhanneerra. Waaqayyoon akka arjummaa isaatti hunduma keenyaaf iyyuu akka humna keenyatti kennaa nuuf kenneera. Kennaa kanaan nuti amanamaa jirraayi. Kennaa kanaan ittiin buufachaa jirraayi kan jedhu hundumti keenya of ilaalutu nurra jiraata.
Kanaaf kennaan nuuf kenname Waaqayyo irraa waan baay'eedha. Waaqayyoon kennaa garaa garaa nuuf kennee jira. Kennaa inni nuuf kenne kanaan immoo ittiin tajaajiluu akka qabnu hundumti keenya iyyuu tajaajilatti jabaachuu akka nuti qabnu qulqulluun Phaawulos nutti himeera jechaadha. Kanaafidha hundumti keenya tajaajilatti haa jabaannu kan ittiin jedhe. Inni barsiisuu barsiisummaa isaatti akka inni cimu. Inni gorsu isaatti akka inni cimu. Inni kennu arjummaadhaan kennuu akka inni qabu. Inni namaaf kennus immoo gammachuudhaan kennuu akka inni qabu. Waan hundumaadhaan iyyuu akka kennaa nuuf kennametti gahee keenya bahachuun akka narra jiraatu. Inni qaddasuu isaatiin, inni barsiisuu isaatiin, inni faarfatu faarfachuu isaatiin. Akkasumas immoo inni qabeenya isaatiin mana qulqullummaa tajaajiluu, mana qulqullummaa kennaa isaatiin tajaajiluudhaan. Akkasuma inni taa'ee baratuudhaan waan hundumaa kan raawwatu immoo gammachuudhaan raawwachuu akka inni qabu nutti himeera jechaadha. Egaa kana ta'e hundumti keenya kennaa Waaqayyoo irraa fudhannee herrega jennee nuti tokkoon keenya kennaa Waaqayyoo irraa nuuf kenname sanaan ittiin hojjechaa jirra moo ittiin hojjechaa hin jirru? Yoo ittiin hojjechaa jirra ta'e akka namoota lamaan sanaa Waaqayyoo irraa dubbiin galateeffannaa fi akkasumas immoo gara gammachuu Gooftaatti galuun kan nuuf laatamu ta'a. Yoo sun hin taane garuu akka namicha sadaffaa sana adabnii fi murtoon bara baraa kan irratti murtaa'u ta'a jechaadha. Kanaaf waan xiqqoo irratti amanamuu isa jedhu kanarratti nuti maal fakkaannaa kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf waan xiqqoo irratti amanamuu kan jedhu kana keessatti nuti kennaa nuuf kenname sanaan ittiin amanamnee jiraachaa jirra. Kennaa nuuf kenname sana qabannee ittiin hojjechaa jirraa, ittiin buufachaa jirraa kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Mee faayidaan waan xiqqoo irratti amanamuu maali kan jedhu ilaalu. Egaa akkuma wangeela irratti barreeffame faayidaan waan xiqqoo irratti amanamuu tokkoffaa irratti Waaqayyoon nama galateeffachiisa. Ilaalaa namni Waaqayyoo irraa kennaa fudhate sanaan amanamee jiraate nama Waaqa isaa galateeffatuu fi Waaqayyoo irraas jecha galateeffannaa nama dhaga'uudha. Waaqayyoon kan isa galateeffachiisudha. Akkuma wangeela kanarratti dubbisnu bayeessa yaa tajaajilaa amanamaa ati waan xinnoodhaan waan amanamteef waan baay'ee irratti simmuudhaa gara gammachuu Gooftaa keetti seenii jedheenii jedha. Egaa waan xiqqoo irratti kan amanamnu yoo taane Waaqayyoon tajaajilaa gaarii fi amanamaa jedheetu ittiin nu galateeffata jechaadha. Bayeessa yaa tajaajilaa gaarii fi tajaajilaa amanamaa ittiin jedha jechaadha. Kanaaf nuti waan xiqqoo irratti kan amanamnu yoo taane Gooftaan keenya tajaajilaa amanamaan nana jedhee jecha galateeffannaa isaatiin tajaajilaa gaarii fi amanamaa jedhee jecha galateeffannaatiin kan ittiin nutti dubbatu ta'a jechaadha. Lammaffaa irratti namni kennaa isaa isa xiqqoo sana irratti amanamu kennaa irratti kennaa argata. Kennaa irratti kennaa. Ilaalaa Gooftaan keenya asirratti maal jedhee waan xiqqoo irratti amanamteetatti waan guddaa irratti yookaan immoo waan baay'ee irratti simmuudhaa jedhe. Kanaaf namni kennaa xiqqoo isaa qabu sana irratti amanamee ittiin hojjetee ittiin buufatu waan guddaa irratti yookaan immoo waan baay'ee irratti muudamaa jechaadha. Inni biraa muudama olaanoo nama geessa. Kennaa ofiitti amanamanii jiraachuun muudama olaanoo nama geessa. Inni xiqqaa ture gara muudama isa guddaatti kan ittiin ce'u ta'a jechaadha. Isa biyya lafaa qofa osoo hin taane isa biyya samii irratti akkuma duuka buutonni Gooftaa biyya lafaa irratti jabaatanii ittiin hojjechuu isaaniitii fi akkasumas immoo Gooftaa isaaniitiif amanamuu isaaniirraa kan ka'e teessoo Israa'el 12 irra teessanii ni murteessitu jechuudhaan aangoo biyya lafaa qofa osoo hin taane aangoo biyya samii illee kan isaaniif kenne. Inni kan biraa gara gammachuu Gooftaatti nama galcha. Gara gammachuu Gooftaatti. Gammachuun Gooftaa gammachuu jireenya bara baraati. Gammachuun Gooftaa jireenya Waaqayyoo wajjin jiraachuuti. Gammachuun Gooftaa gara mootummaa Waaqayyootti kan nama galchu ta'uusaa nu hubachiisa jechaadha. Egaa namni kennaa isaatiin hojjete yookaan immoo waan xiqqoo irratti inni amaname waan xiqqoo irratti inni amanamee faayidaa kana egaa argatee inni nama namni hoo maal ta'a kan jedhu immoo ilaaluun barbaachisaadha. Egaa akkuma namni inni sadaffaa irraa kan abbaan makliit tokko suni Gooftaa isaa irratti jecha otoo taane dubbachaa ture. Namni arras namni tajaajila isaatti cimee hin dhaabbanne waan Waaqayyoon hojjedhudhee isaaf kenneen hojjechuu kan hin dandeenyee fi hojjechuus kan hin barbaanne namni akkasii suni yeroo hundumaayyuu Waaqa isaa irraa
kan isaaf dhiyaatu akkasumas immoo gatiin hojii isaa inni isaaf kanfalamu gooftaan gaafa deebi'ee dhufutti gara biyya fagoo sanaa gaafa deebi'ee dhufutti gatiin inni isaaf kanfaluu maal akka inni ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Jalqaba irratti namni waan xiqqoo irratti amanamuu hin dandeenye yookaan amanamuu dhiisee gooftaa isaa isa komachiisa. Egaa namichi kun waaqni isaa waaqa guutuu ta'e osoo jiru waan hundumaa kan isaaf guute waan ofiisaa dabarsee kan isaaf laate kan jireenya isaaf laate ta'e osoo jiru seera kan isaaf kenne abboommi isaatiin akka jiraatu kan isaa iyyate ta'e osoo jiru waaqayyoo gara jabeessa gochuu kan barbaade ture. Namni balleessa isaa gara waaqayyootti achi geessuu kan barbaadu dadhabbina isaa sana akka waaqayyoo waa itti hir'iseetti hubachuu fi hubachiisuu kan barbaadu namoonni baay'een ni jiru. Waaqayyoo waan hundumaa guutee nuuf kenne nuti garuu ittiin jiraachuu dadhabuu keenya irraa kan ka'e deemsa keenya waaqayyoo wajjin taasisuu caalatti ganaa waaqayyoon akka waan nu hir'iseetti akka waaqayyoon gara jabeessa ta'etti akka waaqayyoon nurratti murteessuudhaaf ariifatutti wantoota tokko tokko ayyaannu baay'een keenya ni jira jechuudha. Kanaaf namni ofiisaa gahee isaa bahuu gaafa dadhabu gara waaqayyoo komachuutti kan deemu waa'ee jiraachaa. Kanaaf nuti gahee keenya hojjechuu waan nurraa eegamu bahuu malee gahee waaqayyoo keessa galuun kan hin barbaachisnee fi waaqayyoon akka gara jabaataa fi waaqayyoon murtoo isaatiin nurratti murteessuudhaaf waaqa garaa jabaataa akka inni ta'etti ilaaluun hubachuun barbaachisu jechuudha. Lammaffaa irratti gooftarraa murtoo hamaa namatti fidaadha. Murtoo hamaa namatti fida. Dhuguma dubbachuudhaaf namichi kun hojjetaa hamaa garuu jedhe. Hojjetaa isaa hamaa garuu boo'ichaa ilkaan qaruun bakka jirutti gara dukkanaatti alatti baasaa jedhe. Iddoo dukkanni ilkaan qaruun itti jiru gara dukkana sanatti baasaa jedhe. Waaqayyoon mootummaa isaa keessaa ba'uurraa hunduma keenya nu baraa. Egaa guyyaa dhumaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos murtoodhaaf yeroo dhufutti namoota gaarii hojjetan mirga isaa kan yaraa hojjetan immoo bitaa isaa yeroo dhaabutti namoota bitaa isaatiin jiraniin gara dukkanaa fi ilkaan qaruun gara itti baay'atu seexanaaf ergamu seexanaaf gara qophaa'etti galaa jedhee kan isaanitti dubbatu namoota saniif fakkeeffama jechaadha. Kanaafiyyuu seera waaqayyoo eeguu dhiisuun abboommi isaatiin jiraachuu dhiisuun nama hundumaayyuu gara kam geessa yoo jenne gara murtoo isa hamaa ta'e sanaatti geessa jechaadha. Namni gara murtoo hamaa kanatti kan deemu immoo fedha isaatiin. Fedha isaatiin jechuun hojii isaatiin jechaadha. Namni gaarii hojjechuu fi yaraa hojjechuudhaaf fedha bilisummaa mataasaa qaba. Bilisummaa isaatti fayyadamee gaarii hojjetoo ta'e gara waaqayyoo wajjin jiraachuutti gara jireenya bara baraa argachuutti deema. Namni waaqayyoo dhiisee gara hojii dukkanaa yookaan immoo cubbuu raawwachuutti deema immoo gara ilkaan qaruu fi iddoo dukkanni gaddi bara baraatti argamutti gara abidda bara baraatti deema jechaadha. Kanaafidha waaqayyoon Siraaf boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irratti bishaanii fi abidda fuula kee dura kaa'eera gara barbaadeetti jegee harka kee galchii kan jedhe jechaadha. Kanaaf filannoo keenya jechaadha. Waan gaarii hojjennee mootummaa waaqayyoo keessa jiraachuu fi waan badaa hojjennee mootummaa waaqayyoon ala ta'uun hunduma keenya filannoo keenya jechaadha. Waaqayyoon arjaadhaa bilisummaa nuuf kennee bilisummaan akka jiraannu barbaade jechaadha. Kanaaf namni kennaa isaaf kenname hin hojjenne yookaan immoo waan xiqqoo irratti kan hin amanamne murtoo hamaan kan isatti dhufu ta'uusaa nu hubachiisa. Murtoon kunis immoo boo'ichaa fi ilkaan qaruun iddoo jiru sanatti kan nama geessu mootummaa waaqayyoo keessaa kan nama baasu akka inni ta'e nu hubachiisa. Kana akka hin taane hundumti keenya iyyuu kennaa nuuf kennameen hojjechuu tajaajila irratti cimnee dhaabbachuun kan nu barbaachisu akka inni ta'e nu hubachiisa. Kennaa keenyan akka hin hojjenne yookaan immoo waaqayyoo wajjin akka hin jiraanne tajaajilatti akka hin jabaanne waan nuuf kenname kanaan bu'aa akka ittiin hin buufanne wantoonni nu taasisan maal isaan? Namni hundumtiyyuu waan gaarii kan jibbu hin jiru. Namni hundumtiyyuu waaqayyoo wajjin jiraachuu gammachuu gara gammachuu gooftaatti galuu kan jibbu hin jiru. Garuu wantoonni namni akka makliitti isaatiin hin buufanne kennaa isaatiin akka tajaajilee waaqa isaa wajjin tokko ta'ee hin jiraanne kan taasisan maal isaan kan jedhu wantoota muraasa ilaala. Tokkoffaatti ergama keenya hubachuu dhabuudha. Namni ergama uumuuf isaa osoo hubata ta'e wanta waaqa isaan gammachiisne fi waaqayyoo biraa hin taane raawwatu. Namni maaliif akka gara biyya lafaatti dhufe kabajamaa akka inni ta'e bifa fakkeenya waaqayyootiin kan uumame akka inni ta'e akkasumas waaqayyoon jireenyaaf kan isa uume hafuura jireenya kanatti baafate akka inni ta'e waaqayyoon gatii dhiigatiin kan isa bitate akka inni ta'e osoo hubatee fi
kaayyoon jiraachuu isaas immoo jireenya bara baraatti fakkaanne ta'e osoo beekee namni waan xiqqoo isaaf kenname irratti amanamee jiraata malee waaqayyo irra kennaa fudhatee san awwaalee ittiin hin jiraatu ture jechaadha. Kanaaf inni jalqabaa ergama keenya hubachuu dhabuudha. Ergamni keenya jireenya bara baraatiif kan waamamnedha. Ergamni keenya waaqayyo wajjin bara baraaf akka jiraannuuf hojii isa hojjechaa akka jiraannuuf waamicha waaqayyoon nu waame keessa kan jiraannudha. Kanaaf ergama keenya hubannee jiraachuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan namni kennaa isaatiin akka hin buufanne yookaan immoo waan xiqqoo irratti amanamee waan guddaa irratti muudamuudhaaf akka hin geenyeef kan isa gufuutti ta'u. Inni lammaffaan faayidaa biyya lafaatiif fiigudha. Baay'een tajaajiltoota waaqayyoon kennaa isaaniif kennee akka ittiin buufataniif akka ittiin daldalaniif kennaa isaaniif kenne sanaan buufachuu osoo qabanii sana dhiisanii faayidaa biyya lafaatiif jecha yeroo ittiin gufatanii fi akkasuma daandii waaqayyoo irraa ba'anii waan waaqayyoon hin jaalanne mana qulqullummaa keessatti amma raawwachuutti yeroo ga'an haala garaagaraatiin faayidaa biyya lafaa yookaan immoo maallaqaaf jecha haala garaagaraa haala waaqayyoon hin jaalanne namoonni raawwatan baay'een ni jiru. Kun gufuu guddaa akka inni ta'e nu hubachiisa jechaadha. Kana keessaa bahuudhaaf garuu gara waan barbaadamu sanatti deebi'uudhaaf yookaan immoo kennaa keenyaan buufachuu fi waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf kan nu dandeessisu. Kennaa keenyaan tajaajilu, amantaan cimee dhaabbachuu, kennaa olaanaa argachuu dhama'uu namni yeroo hundumaa waan qabatee fuulduratti xachuun akka isa barbaachisu qulqulluun Phaawulos akka dubbate namni kennaa caalu sanaaf dhama'uun akka isarra jiraatu kennaa qabu sanaan amanamee ittiin tajaajiluun akka isarra jiraatu amantaa cimee hanga dhumaatti dhaabbachuun kennaa isa kanaan akka buufatu kan isa taasisanidha jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos namoota kanaan fakkeenya godhatee kan ittiin nu barsiisanis immoo kennaa keenyaan akka ittiin jiraannee gammachuu gooftaatti gallu hunduma keenya nu gargaaru galanni Waaqayyoof haa ta'u.